Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalee Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni Ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan walitiin ilaallu amaloota nama seexana ayina xilaatiin qabame irratti ifaatiin mul'atan kan jedhu mata duree godhannee akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti walitiin kan barannu ta'a. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Ija laphee keenyaa Waaqayyoon nuuf haa banu. Kan nama qoru, kan nama dogongorsu humna hafuura hamaa Waaqayyoon hunduma keenya nurraatii haa hidhu. Qophiiwwan isinii darbaa jiranitti akka itti gammaddanii fi bu'aa guddaa akka irraa buufachaa jirtan, barumsa hedduu akka argachaa jirtan itti hafuuf jechuudhaan yaada isin naaf ibsitaniitiin hubadheetiin an jira. Kanaafuu namni kamuu gochaa hafuura hamaa kanarraatii akka hiikamuu fi hafuurri hamaan keessa keenyaaf jiruuf jireenya keenya keessa dhokatee miidhaa inni qaqqabsiisu namoonni ragaa qabaachuus yoo baatan gama kanaan fayyadamuudhaan hafuurri hamaan hammam akka nu miidhu, hammam akka inni jireenya keenya jeequ kallattii ittiin hubachuu dandeenyu karaa barnoota kanaa waan ta'eef itti fufa jechuudha. Isinis egaa akkuma ofii keessanii namoonni adda biraas hafuura kanaatiin qabamanii dhiphachaa rakkachaa waan jiraniif namoota sana bira gaahee akka furmaata argachuu danda'aniif akka sheer gootanii biraan geessan viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan akka eegaltan isiniin jecha kallattiidhumaatiin gara qophii keenyatti darbinaa jechuudha. Namni hafuura seexanaa ayina xilaadhaan qabame amaloota akkamiitu irraa mul'ata? Amala akkamii calaqqisiisaa? Namni tokko hafuura ayina xilaa kanaan qabameera jennee mallattoo irratti mul'atuutiin akkamittiin beekuu dandeenya jennee gabaabbinaan laallaa jechuudha. Tokkoffaa namni hafuura seexanaa ayina xilaa kanaatiin qabame amalli inni irraa mul'atu inni jalqabaa fira waliitiin walqunnamtii saalaa raawwataa jechuudha. Barnoota kana keessatti ijajamummaadhaan wantoota hawaasa keessatti saalfii ta'an akka dubbannu kan nu taasisu iccitii jiru beekuuf, iccitii jiru baasuuf dirqama waan nuti ta'eefi. Maaliif yoo jenne namni kamuu gochaa kana hubachuun barachuun irra jiraata waan ta'eef kan namni ittiin miidhamaa jiru gochoota saalfii ta'an garuu hojiin ittiin hojjetamu immoo gara si'oolii gara dukkanaatti kan nama geessu waan ta'eef kana jalaa bahuudhaaf dirqama namni kamuu beekuu waan qabuufi. Kanaafuu gaafan jechoota kana fayyadamee isin barsiisu isin gorsu akka na of galchitan isiniin jechuu barbaadeen. Kanaafi namni hafuura ayina xilaadhaan qabamee jiru amalli inni irraa mul'atu inni jalqaba silaa akkuma nama jedhe fira wajjin walqunnamtii saalaa raawwata. Kan ammoo kan gaggeessu, kan ammoo kan taasisu, akka inni kana raawwatu kan dirqisiisu gochaa hafuurri hamaa qaama isaa jireenya isaa keessa jiru irraa kan ka'edha. Maaliif yoo jenne hafuurri ayina xilaa hunda irraati namoota fuulduratti waan gaarii hin taane waan badaa ta'e nama raawwachiisuudhaan namoonni sun ija namootaa fuulduratti akka xiqqaatanii laalaman, akka salphifaman, akka tuffataman gochuudhaaf jecha hafuurri ayina xilaa keessa nama sanaa teessee gochaa badii Waaqayyo kan hin jaallannee fi hawaasa gidduuttis waan safuu ta'e akka isaan raawwatan taasistu jechuudha. Yeroo baay'ee dhageessu abaluun fira wajjin akkas ta'eera jechuudhaan safuudha. Waaqayyo waan akkanaan dhageessin abbootiin gaafa jedhanii waan akkanaa balaaleffatan hin dhageessu jechuudha. Kana kan raawwatu, kan raawwachiisu gochaa hafuura hamaa kanaati. Inni lammaffaan fira haadha manaa yookiin immoo abbaa manaa wajjin ciisuudhaan gochaa badaa kana raawwatu. Namni hafuurri kun keessa jiru jechuudha. Fira haadha manaa gaafa jennu fakkeenyaaf dhiirri tokkoo fi dubarri tokko wal fuudhaniiru yoo jenne
obboleessi isaa jira gaafa firrii fi firri walitti fuudhu firrii fi firri walitti dhufee waan akkanaa akka isaan raawwatan taasisa jechuudha. Gochaa kana keessatti afurri hamaan nama irraa fageenya qabu alagaa caala firummaadhaan gaafa walitti dhiyaatan gochaa akkanaa gaafa jalqaban dhiisaallee yoo jedhan akka isaan hin dhiisne laphee isaanii jabeessa. Hin dhiisan danda'anii dhiisnellee yoo jedhan walitti deebi'an waan balaaleffatamaa kanaa jechuudha. Sababa kanaatiin namoonni baay'een karaa fira gaa'elaatiin kanneen walitti dhufan fira haadha manaatiin yookiin immoo fira abbaa manaatiin gaa'ela walitti hidhatanii sadarkaa jaalalaatti wajjin turanii osoo wajjiniin jiraatanuu daa'ima godhatanii akkam goonee kanaan booda addaan baana amma daa'ima horonnee irra jechuudhaan osoo cubbuu ta'uu isaa beekanuu yakka ta'uu isaa osoo beekanuu firri fi firri kan wajjin jiraatan jireenya gaa'elaa bu'uureessanii kan wajjiniin itti fufaa jiran hedduu isaanis kun akka ta'u kan godhu gochaa hafuura hamaa kanaati. Boru samii irratti gochaa hamaa kanaan akka itti gaafataman waan raawwatan kanaatiin immoo adabbii akka argatan akka fudhatan kaayyoo isaanii taasisee diinni keessa isaanii bulee gochaa hamaa kana akka isaan raawwatan taasisa jechuudha. Rakkoo kanarraa kan ka'e firrii fi firri gaafa waan akkanaa gaafa raawwatu addaan dhoowwamanillee kan didan wal fudhatanii kan badan alagaa caala jaalala isaanii ho'aa taasisee akka isaan addaan hin baaneef addaan hin fagaanne akka isaan walitti hidhaman godhee gochaa badaa akkanaa kana kan raawwachiisu hafuura hamaa kanadha jechuudha. Inni biraan ofiin of gammachiisu jechuudha namoonni gochaa hafuura hamaa kanaatiin qabaman. Ofiin of gammachiisu jechuun egaa keessumattuu dubartoonni baay'een waan hin barbaachisne kanneen muka garaagaraa fayyadamuudhaan pilaastika garaagaraa fayyadamuudhaan fedhii dhiiraa faallaa isaanii ta'e wajjiniin kan raawwachuu qaban ofii isaaniitii ofirratti kan raawwatanii ofii isaanii of gammachiisan fedhiin qaama isaaniitti dhaga'ame sun akka isaaniif ba'u ofii isaaniitiif kan ofirratti raawwatan yookiin immoo ofiif dhangala'uun qaama saalaa isaanii keessa akka ba'u akka dhangala'u kan taasisan taasisuu qofarra osoo hin ta'in namoonni hedduun araada kanaatiin kan qabaman hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Tiraasii isaanii jala pilaastika godhatanii qaama saalaa dhiiraa kan fakkaatu kaawwatanii kan rafan galgala gaafa galan dhiirri isaan bira waan hin jirreef ofii isaaniitiif waan sanaan kan of gammachiisan akka seenaan gochaa hafuura hamaa balaleeffatu kun jedhutti lakkoofsi isaanii hedduudha. Yoo waan sana raawwachuu baatan mataan isaanii kan dhukkubu boqonnaa kan dhaban fedhiin isaanii humnaa ol kan isaan dararuu fi hanga sadarkaa maraatummaatti akka isaan gahan kan isaan taasisu kaayyoo isaanii taasisuun hafuurri hamaan xilaa jedhamu kun gochaa badaa kanaa akka isaan raawwatan waaqayyoon akka isaan itti muufatu dhumarratti gochaa badaa hojjetan kanaan akka isaan adabbii fudhatanii fi argatan taasisuudhaaf jecha hafuurri hamaan kun gochaa badii akkanaa isaan raawwachiisa. Keessumattuu obboloota keenya shamarranii biyyoota alaa jiran dhiirota wajjin kan waliin argin dhiira wajjin wal arguuf keessa isaaniitti hawwii akka isaan godhan kan taasisu yoo isa dhaban immoo fala kana akka fayyadaman taasisee cubbuu hamaa kanaatiin akka isaan qabaman ni taasisaa jechuudha. Keessumattuu jechuudha saala faallaa wajjiniin waan akkanaa yookiin immoo walqunnamtii kana akka raawwatan hin barbaadu yookiin immoo hin fedhu jechuudha. Yoo walitti dhufanis immoo isaan hin gammachiisu. Namoonni araada kanaan qabaman guyyaa guyyaadhaan gochaa kana akka araada tambootti yeroo baay'ee ni raawwatu jechuudha.
araada itti ta'a, suusii itti ta'a, waan sana dhiisuu hin danda'an jechuudha. Sila akka jalqaba kaasa. Yoo guyyaadhaan kana raawwachuu baatan ni dhiphatu, ni dhukkubsatu, hanga sadarkaa mana yaalaa seenanii yaalamuutti ga'u. Sammuun isaanii cinqama waan ta'eef, hin dhiphatu waan ta'eef, dhiphina kana keessaa bahuudhaaf gocha akka kanaa kan raawwatan hedduu isaanii jira. Nuti garuu akka namummaatti nama akkanaa gaafa arginu maaliif wanta akkanaa raawwatte jenneetu gaafanne ati rakkoo kiyya naaf hin argine deebii jedhu isiniif deebisu. Rakkoo isaanii isa kana. Rakkoo nuti jaallallee argine hubachuuf hin dandeenye hafuurri hamaan keessa isaanii ta'ee waan badaa kan akka isaan raawwatan kan raawwachiisu hafuura hamaa kana waan ta'eef tarii namoonni sagalee kana dhageessanii gochaan akka kanaa isin irratti raawwatamaa jiruu fi dararama hafuura hamaa kanaatiin gochaa akkanaa raawwachaa jirtan yoo jiraattan amma akka keessaa dammaqxan sagalee kanaan waamicha isinii dabarsaa jechuudha. Inni biraan namni hafuura hana xilaatiin qabame dirqiidhaan gudeeduu jaalata. Yeroo baay'ee fedhiidhaan ala baasee nama kamuu gaafa itti dhufe dubartii haa taatu malee gaafa arge hawwii garaasaa keessa jiru baasee gara gochaatti jijjiiraa jechuudha. Kun gochaa hafuura hamaa kanaatiin durfamuudhaan waan hamaa kana akka raawwatu kan taasisu gochaa kanaati jechuudha. Hafuura hamaa kanaati jechuudha. Inni biraa nama tokko wajjin murtaa'uu dhabuudha. Gaa'ela murteessanii jiraachuu dadhabuudhaan kanneen birootiif dabarsanii of kennuu gocha sagaagalummaa jedhamu raawwachuudhaaf akka isaan dirqamanii fi raawwatanis hojiitti akka isaanii kan hafuurri hana xilaa kun keessa isaanii teessee murtoo dabarsitee namni kun qabamee rakkinaaf dhiphina akkasii keessa galuudhaan jireenya bara baraa akka isaan dhaban taasiste jechuudha. Inni biraan dhalaa fi dhalaan akka isaan wal qunnaman dhiirri fi dhiirris immoo akka isaan walitti dhufeenya uuman gochaa kanaatiin qabamuudhaan araada yookiin immoo suusii itti ta'ee gochaa badaa akka kanaa akka raawwatan soodomii fi gomoraa akka jedhamu sana akka isaan raawwatan taasisa jechuudha. Dhiirri dhiira wajjin dubarri dubara wajjin qaama faallaa ta'e kan hin jaallanne waan waaqayyoon jibbu akka isaan raawwatanii fi adabbii kana immoo akka isaan argatan adabbii hojii isaanii akka isaan argatan cubbuu kanaaf akka itti gaafataman gochuudhaan araada kanaan akka isaan qabaman hafuurri kun ni taasisa jechuudha. Cubbuun kun baay'ee guddaadha. Waaqayyoon fedha akkasiin eeyyamne waan ta'eef daangaa waaqayyoo kaayirra darbanii akka isaan waaqayyo wajjiniin walitti bu'an hafuurri hamaan kun ni dirqamsiisa jechuudha. Inni biraa hafuurri hana xilaan beelladoota wajjiniin walqunnamtii akka isaan taasisan taasisti. Darbee iddoo garaagaraatti wanta akkanaa mul'ata. Beelladoota manaa wajjin dhiiras ta'e dubarri akka isaan walqunnamtii raawwatan walitti dhufeenya akka isaan uuman taasisti. Amma yeroo dhiyoo kanatti keessumattuu wanti akkanaa addunyaa irratti ifaaf bilisaan akka waan mootummaan isaaniif eeyyame akka waan gaarii ta'eetti ifaan ifatti gochaa akkanaa kan raawwatan hedduu isaaniitu jiru. Keessumattuu biyyoota baha Awurooppaa keessatti gaa'ela isaanii beellada wajjin ifaan ifatti kan gaggeessan hedduu isaanii mul'achaa jiru. Saree wajjin kan gaggeessan, jaldeessa wajjin gaa'ela isaanii kan gaggeessan, jaldeessa yookiin saree sanaan alatti namni biraan hin barbaachisu jedhanii kan gochaa hafuura hamaa kana kan waaqayyoon hin feene fedha daabiloos hordofanii gochaa kana akka raawwatan hafuura hamaan dirqisiifamanii kana keessa kan galan hedduu isaanii jiru. Isarra darbanii shaangulliitii garaagaraa nama fakkeessanii kan of jala kaanii rafan jiru. Jaalalli irraa naqabe jechuudhaan akka abbaa manaa isaaniitti kan laalan isarra darbanii gaa'ela kan raawwatan waan lubbuu hin qabne wajjin namni lubbuu qabu yeroo itti gaa'ela raawwatu yeroo itti cidha raawwatu sadarkaa kanarra ga'amee ifatti baheera jechuudha. Kana kan godhu egaa
gochaa hafuura hamaa kanaatiin dararama keessa warra galantu kana raawwata. Inni biraa daa'ima gudeedu warra akkana. Daa'ima irratti dhiibbaa garaagaraa raawwatu. Yeroo baay'ee dhageessu iddoo akkasitti miidiyaadhaan isaa ta'u namootaan gochaan akka sanaa raawwatameera. Daa'imni umurii ishee hammana geessu yookiin immoo umurii ishee hammana gochaan akka kanarratti raawwatameera jedhamee yeroo haasa'amu yeroo dubbatamu hin dhageenya. Kana dirqiidhaan akka namtichi raawwatu kan gootu gochaa hafuura hamaa kanaati. Tokkoffaa namichi sun naannoo keessatti akka tuffatamu, lammaffaa hidhaadhaan adabamee umurii isaa guutuu mana hidhaatti akka inni dabarsu, hawaasa keessatti akka kabaja dhabu gochaan hafuura hamaa kun ni taasisti. Lammaffaan immoo daa'imni sun umurii ishii malee miidhaa guddaan akka irra qaqqabu gochuudhaaf jecha haala kana mijeessuuf qindeessuudhaan adeemsa gochaa hamaa kana namoonni akka raawwatan hafuura hamaa kun raawwachiiste jechuudha. Inni biraan fedha qunnamtii guutumaa guututti akka isaan dhaaban yookiin immoo akka isaan dhiisan gooti yookiin ni dhabamsiisti jechuudha. Kan ammoo kan gootu abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti. Abbaan manaa fi haati manaa jaalala waliif qaban iftoominaan waliif ibsuu akka hin dandeenye abbaan manaa fedhiin isaa akka keessaa du'u gochuudhaan haadha manaatti immoo baay'isuudhaan fedhiin isaanii gaafa waleeguu dadhabu shakkii biraa keessa akka isaan galan taasisti. Inni waan alaa qabuuf anaan manatti na tuffate, anaan manatti na jibbee jechuudhaan isheen filannoo biraa akka barbaaddu. Inni immoo sababa dadhabuu qaama isaatiin akka inni saalfii yookiin immoo haarii keessa galuu fi adeemsa kanaatiin walitti bu'iinsi akka uumamu gochuudhaan jireenyi isaanii akka diigamu gochuuf hafuurri nexilaa kun dhiibbaa guddaa gaggeessiti. Hafuurri badii seexanaa kun cubbuu waaqni fi namni hin jaalanne namoonni akka raawwatan taasisee jireenya lafa irra jiraatan balleessuudhaan dhuma irratti immoo osoo gaabbii hin galiin cubbuu kanarraa osoo hin deebi'in diyaabiloos wajjin seexana wajjin si'ooliitti akka isaan fudhatamanii irbaata si'oolii irbaata diinaa akka ta'an ni taasisti. Egaa osoo waaqayyo wajjin hin araaramin mootummaa waaqayyoo akka hin dhaalleef harka isaaniitiin akka isaan of ajjeesan godhee lubbuu isaanii fudhatee si'oolii galchuudhaan kaayyoo isaa hangafummaadhaan dursuudhaan jireenya mucaa namaa bifa kanaatiin ni balleessaa jechuudha. Ni balleessa. Kanaaf egaa inni guddaan namni kamuu gochoota badoo akkanaa irraa of eeggannoo gochuun gochoota badoo akkanaa irraati of eeguun balaaleffachuun dirqama isarra jiraata. Kanneen amma kaasne baay'ee isaa keessaa muraasni namni hafuurri nexilaa irra jiru amala inni agarsiisu gochaa inni raawwatu ta'uu isaa namni kamuu hubatee kana keessaa dammaquudhaan warreen waan akkana irra jiru yoo argines akka isaan dammaqan kaayyoo fi karoora diyaabiloos ta'uu isaa itti himnee gaabbii galuun soomuudhaan sagaduudhaan fooniif dhiiga waaqayyo fudhachuudhaan iddoo tsabalaa deemee cuuphamuudhaan amantiitti cimuudhaan gochaa hafuura hamaa kanarraatii namni sun bilisummaa argatee akka inni ifa ba'u bilisummaa argatee akka inni jireenya argatu gochuu danda'uun gahee hojii keenyaa ta'uu fi waan hojjenne kanaaf waan itti dadhabne kanaaf immoo waaqayyo irraa eebba argachuu akka dandeenyu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Xumura irratti immoo kan itti isinii dabalu hafuurri seexanaa gosa nexilaa kun gochaa badii dubartoota mimmiidhagoo irratti raawwatu keessaa immoo qabxiiwwan muraasa laallaa jechuudha. Dubartoota gaafa jennu dubartoota gosa lama jira. Akka biyya lafaatti egaa biyyi lafaa bifa irratti miidhagina irratti qabeenya irratti xiyyeeffatti hafuurri hamaanis kaayyoo isaa kanuma godhata. Dubartootuma kanayyuu bakka lamatti qoodee dubartoota mimmiidhagoo fi miidhagoo hin ta'in fokkisoo warra jedhaman addatti baasee yeroo baay'ee raawwii hojii isaa kanaaf kan inni itti fayyadamu dubartoota mimmiidhagoo ta'an ija namootaa fuulduratti ilaalcha kan qaban irra buluudhaan miidhaa
namoota irratti gaggeessa, isaan irratti isinii gaggeessa jechuudha. Kanaafuu namoota keessaa, dubartoota keessaa warreen mimmiidhagoo kanarratti gochaa akkamii raawwata kan jedhu qabxiiwwan muraasa yoo isinii kaase, isa kaan immoo isiniyyuu jireenya keessan keessatti guyyaa guyyaadhaan waan argaa deemtaniif kana jalaa bilisa bahuudhaaf kaayyoo keessan kadhannaa, sagada, tsoomii, gaabbii galuu, fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun murtoo keessan ta'ee murteessitanii gochaa hafuura hamaa kanarraa bilisa bahuu dandeessu waan ta'eef. Inni tokkoffaani filannoo akka baay'isan taasisa. Kana jechuun gaa'ilaaf gara gaa'ilaatti gaafa dhufan filannoo baay'isu. Dhiirota baay'ee haasofsiisu. Nam madaalu jedhu. Qoyi kanarra immoo kana wayya. Sanarra immoo sanatu qabeenya qaba. Kanarra immoo kanatu irra bareeda. Ni yaada sanaaf laale. Yaanni isaa gaariidha moo gaarii miti. Kana moo sana naa wayya jechuudhaan filannoo baay'isuudhaan yeroo itti gaa'ila raawwachuu qaban akka isaan ofirraa guban, akka jala darbu gochaan hafuura hamaa kun dubartoota kanarratti ni raawwata jechuudha. Inni lammaffaan miidhagina isaaniitiin akka isaan boonan taasisa. Ani koo baay'ee simbo qabeettidha. Ani baay'een bareeda. Namni kun nama madaalu jedhanii tuffii keessa galuudhaan nama sana dhiisanii kan biraa akka isaan barbaadan, inni dhufe sunis immoo nama madaalu jechuudhaan filannoo kan biraa akka isaan filatan taasisa. Kanaatiin umurii gaa'ela isaanii fi jireenya gaa'ilaadhaaf isaaniif kenname salphaatti akka jala darbu taasisaa jechuudha. Inni biraan nama tuffachiisa. Kun ikkoo qabeenya hin qabu, maal laa godha? Ani nama qabeenya qabuun barbaada. Nama mana ijaare, konkolaataa kan qabu, qabeenya guddaa kan qabu, akkasumallee miidhagina kan qabuun barbaada jechuudhaan filannoo isaanii kanarratti taasisuudhaan umuriin gaa'ela isaanii akka jalaa gubatu taasisa. Inni biraan sababa faashinii hordofuutiin akka isaan qullaa deeman taasisa. Shamarran babbareedoo miidhagoon faashina hordofna jedhanii waan barri fide faana deemuudhaan qullaa akka isaan deeman, qullaa isaan godha jalaa dhaabbidhumatti jechuudha. Mee keessumattuu namoonni biyya keessa jirtan galgalaa ta'uti guyyaa isaa ta'u namoota kaaffee keessa hojjetan, dubartoota kaaffee keessa hojjetan ilaalaa. Baay'een isaanii hojii kanarratti kan bobba'anii fi hafuuraan ixilaa kanaan durfamanii gochaa badii kan hojjetan. Dubartoota mimmiidhagoodha kan isin argitanii, gaafa argitan immoo qullaa isaanii deema. Qullaa isaanii oofuun immoo kaayyoo mataa isaa hafuurri kun galmaan gaachuudhaaf. Namoonni ishee argan hafuura sagaagalumaatiin qabamuudhaan jireenyi isaanii akka jalaa badu, kaayyoon isaanii akka jalaati irraanfatamu, adeemsa kanaatiin gochaa badii kanaan qabamanii ofiis badanii namoota balleessuudhaaf hojii kanarratti akka isaan bobba'an ni taasisaa jechuudha. Inni biraani fedha ija dhiiraa keessa galuu akka qabaatan taasisuu jechuudha. Ija dhiirotaa keessa galuudhaaf yookiin immoo dhiirotaan hawwatamuudhaaf jecha uffata gaggabaaboo uffatanii, kutatanii, qullaa deemanii, qaama qullaa isaanii dhiirotatti agarsiisanii fedha sagaagalummaatiin dhiironni akka qabaman taasisuudhaan guyyaadhaa guyyaatti gochaa badaa akka kanaa raawwatanii akka isaan namootas raawwachiisan, dargaggoonni umurii isaanii waan gaariitti dabarsuu osoo qabanuu umurii isaanitti waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoon waaqeffachuu osoo qabanuu akka macaafa lallabaa irratti dubbatame bara dargaggummaa keetti wanti hamaan natti dhufa jettee yaaddu osoo sitti hin dhufin uumaa kee yaadadhu kan jedhu uumaa isaanii dagatanii gochaa hafuura hamaa kanaatiin akka isaan qabaman, hafuura kanaatiin qabamuudhaan yeroo hunda jireenya isaanii araada dhugaatiin qabamanii nama sana argachuuf mana dhugaatiitti akka dabarsan taasisuudhaaf jecha hafuurri hamaan kun tooftaa kana fayyadamaa jechuudha. Inni biraan fedha saala isaaniitiin qabeenya horachuu akka isaan qaban taasisee itti mul'isa jechuudha. Kana jechuun dubartoonni baay'een manneen dhugaatii keessa hojjetan qaama isaanii daldalanii qabeenya horachuudhaaf kan fedhan. Kana jechuun dubartoota seetaadaarii kan jedhaman iddoo garaagaraatti mana dhugaatii keessa hojjechuudhaan guyyaadhaa guyyaatti dhiirota wajjin gochaa badii kana raawwatanii galii dhiirota irraa argataniin sooramuu, duroomuu, jireenya isaanii fooyyessuudhaaf
hojii foonii kanarratti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan taasisuudhaan jireenyi isaanii kan lubbuu akka jalaa badu ofii isaaniis badanii namoota biroos akka isaan balleessan isaan bultoo godhachuudhaan hafuurri hamaan kun hojii badiisaa jalqabee hanga yoonaatti osoo addaan hin kutin itti fufee amma yoonaatti ni jira jechuudha. Kanaafuu egaa gochaa badii kanarraati dhaloonni akka fayyuuf nutis gahee keenya bahutu nurra jiraata. Barnoota keenya guyyaa har'aa asuma irratti gabaabsina. Yeroo itti aanu immoo waraana ifaa fi ifaa hafuura seexanaa Enexelaan raawwatu maal inni kan jedhu immoo ifaaf ifatti yookiin immoo qaamaaf qaamatti hafuurri Enexelaa kun jireenya keenya keessatti waraana akkamii adeemsa akkamii gaggeessa kan jedhu sirriitti kan laallu ta'a. Waa hedduu barattanii waa hedduu hubattanii gochoota hafuurota hamootaa kanarraati isinis fayyitanii namoonni adda biraas akka fayyaniif gaarummaadhaan hawwuun ilaalcha gaarii qabaachuun barbaachisaadha. Akkuma Waaqayyo Gooftaan jireenya keenyaaf fayyina keenyaaf jecha nu jaallatee gara biyya lafaatti dhufee aarsaa kaffalee nu fayyise nutis immoo sagalee Waaqayyo ulfaataa kanaaf aarsaa kaffalamuudhaaf qabu kaffallee sagaleen kun saba hunduma bira qaqqabee sabni keenya rakkinaaf dhiphina kana keessaa akka bahee jireenya nagaa jiraatu gochuun gahee keenya ta'uu qaba. Waaqayyo Gooftaan hunduma keenya faana haa ta'u. Barnoota itti aanutiin hanga deebinee nu arginutti nagaadhaan tura. Deeggarsa gochuu kan barbaaddan sagaleen kun akka bal'atuuf sagalee ta'uu kan barbaaddan gara keessatti na dubbisaa yookiin miseejii na barreessuudhaan na dubbisuu dandeessu. Laayik gochuun dagatina sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraatiin gaha. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።